Ashamar kafune ordotota daawwattoota miidiyaa Oburraa Global Network oduu galgala kanaa kasinitti an amin dubeeti. Filannoon naannoo Tigraay har'a geggeessaa jiru mirga federaalizimiin heera biyyaa naannoof kenne kan hojiirra oolchu malee faallaa federaalizimiiti miti jedha obbo Geetaachoo Raddaa dubbii himaan TPLF gaafiif deebii BBC News Day waliin taasise. Dabalata oduu kana akka taanu dhiyaata. Pireezidaantiin naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el sagalee isaanii erga kennanii booda yaada miidiyaaf kennaniin guyyaan kun seena qabeessa jedhan. Aarsaa hedduu kafallee as geenye aangoo fedhii fi filannoo uummataan akka murtaa'u mirkaneessaa jirra jedhan. Walabummaa arganne tiksuuf jecha filannoo kana geggeessuuf dirqama kan jedhan Dr. Dabratsiyoon Tigraay hiree kiyya ofiin murteeffadha jechaa jirti. Walabummaa dhiigaa fi lafee ijoollee kiyyaan dhufe dabarsee hin kennu jechuun hiree murteeffataa jirra jedhan. Filannoo biyyaalessaa sababa weerara koronaa vaayirasiin dabarfamuu kan morman qondaalli kun vaayirasicha caalaa uummatatu sodaatamuu kabajamuu qaba jedhan. Aangoo murtee fi fedhii uummataa malee koronaa vaayirasii sababeeffachuun hin argamu jedhan. Filannoo geggeessaa jirru bu'aa argamsiisuu fi dhiisuu kan murteessu saanduqa sagalee uummata keessaa jiru kan nuti filannoo keenya nuuf mirkaneessa jenne nama hin kadhannu jedhan. Sirni anatu siif beeka jedhan nurratti fe'amuun sirna durii bara 1983 awwaalameera lammata deebi'ee nurratti hin ka'u jedhan. Naannoon Tigraay buufataalee filannoo 38 keessatti uummanni miiliyoona 2.7 ta'utu ganama sa'a 12 irraa eegalee filannoo sagalee kennaa akka jiru biiroon kominikeeshinii naannichaa ibseeti jira. Filannoo naannoo Tigraayitti har'a geggeessaa jiru mirgi federaalizimii heerri biyyaa naannoof kenname kan hojiirra oolchu malee faallaa federaalizimiiti miti jedha obbo Geetaachoo Raddaa dubbii himaan TPLF gaafiif deebii BBC News Day waliin taasisaniin. Geetaachoon itti dabaluunis adeemsi naannichaaf faallaa mootummaa federaalaa yookiin kan heera mootummaa miti jedhan. Mootummaa jiddu galeessaa fedhii aangoorra turuu qabuuf jecha filannoo akka dheereffatu murteesse malee fedhii naannolee kaanis miti jechuun falmu. Mirgi ofiin of bulchuu gonfachuu aarsaa guddaa itti kafallee waan mirga keenya sarbu morminee mirga ofiin of bulchuu keenya cabsa jechuun murtii mootummaa federaalaa fudhachuu dhabuun himu. Mirga ofiin of bulchuu gonfachuuf aarsaa guddaa itti kafallee waan mirga keenya sarbu morminee mirga ofiin of bulchuu keenya cabsa jechuun murtii mootummaa federaalaa fudhachuu dhabuu himu. Naannoleen hundi murtee mootummaa federaalaa filannoo dheeressuu kana guutumaan fudhataniiru kan jedhu walii hin gallu jedhan. Fakkeenyaaf naannoon Oromiyaa dhiibbaa olaanaa jala jira. Namoonni naannichaa fi iddoowwan adda addaa guyyaa guyyaan ajjeefamaati jiru. Kunis mootummaa jiddu galeessaa sagalee uummataa dhaga'uuf fedhii kan hin qabne ta'uu kan mul'isu jedhan. Naannoleen hundi murtee mootummaa federaalaa fi filannoo dheeressuu kan guutumaan fudhataniiru kan jedhu walii hin gallu jedhan. Aangawoonni TPLF kanneen mootummaa giddu galeessaa akkasumas manneen maree federaalaa keessa turan filannoo naannoo Tigraay keessatti buufata filannoo garaagaraa keessatti morkattoota isaanii waliin dorgomaati jiru. Pireezidaantiin naannichaa Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el paartii isaanii bakka bu'uun magaalaa Addagiraat keessatti dorgomaati jiru. Achuma Adaawaatti itti aanaa dura taa'aa TPLF ministeera daldalaa kan turan Fatala Warqi Gabra Egzaabeeroo kan Moojiriinoo fi manni maree bakka bu'oota uummataatiin walitti qabaa koree dhimma seeraa kan ture Asmaalesh Waldasillaasee TPLF bakka bu'uun ni dorgomu. Naannoo filannoo Maqaleetti ammoo yeroo darbe fedhii isaaniitiin aangoo kan gadhiisan afayaa'ii mana maree federeeshinii duraanii Keeriyaa Ibraahim akkasumas obboleessa obbo Geetaachoo Aswaa kan ta'an Daani'eel Asfaa TPLF bakka bu'uun dorgomaati jiru.
Pireezidaantii Yuunivarsiitii Addagiraat Dr. Ziyaad Nagaash ammoo naannoo Addagiraatitti kaadhimamaa paartii TPLF ta'uun dorgomaatii jiru. Ministeera Kominikeeshinii duraanii obbo Geetaachoo Raddaan ammoo TPLF bakka bu'uun Almaaxxaa keessatti dorgomaatii jiru. Pireezidaantii Yuunivarsiitii Maqalee Profeesar Kindaa'e Gabrahiwoot ammoo magaalaa Maqaleetti dorgomaatii jira. Oggurri diinagdee marsaa arfaffaaf qeerroo fi qarree Oromiyaatiin labsame guyyaa arfaffaaf Oromiyaa kutaa garaagaraa keessatti haala gaariidhaan hojii irra ooluu maddeen gabaasan. Dabalata oduu kana akka itti aanu dhiyaata. Oggurri diinagdee marsaa arfaffaaf qeerroo fi qarree Oromiyaatiin labsame guyyaa arfaffaaf Oromiyaa kutaa garaagaraa keessatti haala gaariidhaan hojii irra ooluu maddeen garaagaraa gabaasaniiti jiru. Du'a sodaannee du'arraa hin hafnu kan jedhu qarree fi qeerroon Oromoo kaayoon mootummaa abbaa irree inni kun uummata Oromoo jilbifachiisuuf inni yaade sirna nafxanyaa nutti deebisuuf inni yaalu kun tokkummaa keenyaan dhaabannee akka hin dandamne itti agarsiifnu malee ofirraa hin cabsinu jechuun sochiilee diinagdee Oromiyaa keessaa gara Finfinnee deemu hunda to'annoo jala oolchaa jiraachuu maddeen gabaasaniiti jiru. Yeroon mootummaa bilxiginnaa dhumatee jira. Tigraay yeroo isaa har'a haaromfatee jira. Kan Oromiyaa qeerroo fi qarree Oromoo harka jirti kan jedhu qeerroon Oromoo mootummaan nafxanyaa kana ofirraa kuffisuuf yeroon amma jedhee kutatee ka'eeti jira. Godinaalee Harargee Bahaa Lixaa fi godinaalee Arsii Lixaa Bahaa fi godinaalee Wallaggaa fi Baalee akkasumas kutaalee Oromiyaa keessatti qeerroon uggura diinagdee haalan guyyaa arfaffaaf hojiirra oolchutu gabaafamaati jira. Mootummaan nafxanyaa uggura kana gufachiisuuf dirree Oromiyaa dirree waraanaatis fakkeessu qeerroof qarreen irra oolaniiti jiru. Magaalaalee Oromiyaa Finfinnee, Adaamaa, Moojoo, Bushooftuu fi magaalee biroo keessatti beenzilli dhabamuudhaan baajaajiif konkolaataawwan toora galanii dhaabbachaa jiraachuutu mul'ataa jira. Daabboo, kuduraalee fi jimaan dhabamuun magaalaa guddittii Oromiyaa Finfinnee keessatti shunkurtiin qaala'uudhaan kiiloon tokko qarshii 60 irraa ka'ee qarshii 100 galutu gabaafamaati jira. Konkolaataawwan ajaja qeerroo diduun daandii irra deemaa turan osoo qeerroo jalaa baqatanii jiran garagaluudhaan kanneen miidhaan irra gahee fi kanneen ajaja cabsanii deemaa turan qeerroo dhagaa itti darbatee caccabsutu miidhaa cimaa irraan gahutu gabaafamaati jira. Akkasumas namoota labsii cabsanii jimaa fi kuduraalee garagaraa fe'anii adeemaa turan qeerroof karatti hambisuun gabaafameeti jira. Daandiilee Harargee Bahaa fi Lixaatti kanneen dura konkolaataa jimaa wal saamuuf daandii walitti dhiphisan har'a konkolaataa waraana nafxanyaa fe'atee qeerroo adamsuuf deemutu malee homtuu daandii irra akka hin jirretu gabaafameeti jira. Keessattuu guyyaa har'aan tana magaalaa Harargee Lixaa Habroo Wacuu fi Galamsoo dirree waraanaa fakkaattee ooltee jirti. Uggura diinagdee kana hambisuu mootummaan nafxanyaa Abiyyi Ahmad hoogganamu kun wanti inni hin goone hin jiru. Sirni nafxanyaa lola tokko Oromiyaa irratti lola kaan Tigraay irratti geggeessaa jira. Tigraay lola gama isiitiin itti baname mo'attee jirti. Kaayoon sirna nafxanyaa doorsisa filannoo jarri itti deemaa jiran hambisuuf ture. Hin taaneef ture. Nafxanyaan waraana Tigraay irratti bananii filannoo dhaabsisuuf jedhanis ni sodaatan. Dhumarratti Abiyyi harka kennateeti jira. Filmaata kana haa geggeessanii rakkoo hin qabu jechuuf dirqameeti jira. Kun kufaatii guddaadha. Biyyi tokko keessatti mootummaan lama kan filatame yeroo adda addaatti kan geggeessu argaa jirra. Kun seenaa biyyattii keessatti bara Abiyyi bulchu mul'ate. Osoo kaleessa yeroo reef aangoo qabatu sanatti kun tahee Oromootiin qaanfannaa ture. Oromoon biyya hin bulchuu dadhabee yeroo jedhamee akka Oromootti qaanyii hunda keenyaa tahaa ture. Amma garuu nafxanyaan isaan hojii agarsiisaniif jibbaa addatti Oromoof qabu ajjeechaa fi hidhaa gara jabinnaan waan mirkaneesseef inni kan warra nafxanyaati malee kan Oromoo irraa homuu namu akka hin qabne hubateeti jira. Salphina isaas salphina nafxanyaati malee kan Oromooti miti. Oromoon warra nafxanyootaan irratti baname Oromoo keessaa lolachaa jira. Diina kootii fira kootii akkuma jedhan injifannoon Tigraay bulchiinsa nafxanyaa irratti gonfate karaa biraan nuufis fi sabaa fi sablammoota kabaja sabummaaf qabsaan hundaaf injifannoodha. Nutis waraana Oromiyaa irratti labsame lolachaa jirra. Ni moona nuufis yeroon amma jedhee qeerroon Oromoo ka'ee falmachaa jira. Abiyyi Ahmad Profeesar Bayyanaa Pheexroos qorannoo imaammataa irratti muudan. Dabalata oduu kana badhaasaa Jaafar.
Muummee ministeera Abiy Ahmed Profeesar Bayyanaa Pheexroos qorannoo imaammata irratti fidan. Ministeerri muummee Abiy Ahmed har'a Profeesar Bayyanaa Pheexroos itti aanaa daayirekteera Inistituutii qorannoo imaammataa gochuun muduu isaanii waajjirri muummee ministeera fuula feesbuuk isaaniitiin ibsaniitti jiru. Profeesar Bayyanaa Pheexroos miseensa mana marii duraanii turanii fi dura ta'aa Sooshaal Dimokiraatik Paartii turuun tajaajilaniitu jiru. Akkasuma dura ta'aa Madarak ta'uun kan tajaajilanidha. Profeesar Bayyanaa Pheexroos nama siyaasaa gameessa mootummaa qeequudhaan beekamu keessaa nama tokkodha. Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti hayyuu baayoloojii kan ture Profeesar Bayyanaa Pheexroos akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1984 miseensa mana maree mootummaa ce'umsaa ta'uun tajaajilaniitu jiru. Qondaalonni waraanaa fi ajajootiin poolisii Oromiyaa paartii Biltiginnaa irratti diddaa guddaa kaasaniiti jiru. Dabalata oduu kanaa akka ittaanu dhiyaata. Qondaalonni waraanaa fi ajajootiin poolisii Oromiyaa Biltiginnaa irratti diddaa kaasanii jiru. Qondaalonni ribbii olaanoo fi ajajoonni poolisii humna addaa Oromiyaa Biltiginnaa irratti gaafii guddaa kaasanii jiru. Sababa diddaa kanaan ammoo qondaalli kun leenjii dabballee dhimma kitaaba maddammarii irraa akka fudhatan leenjii galuu isaaniiti. Leenjiin kun hagayya 29 bara 2012 kan eegalu yoo ta'u sababa wal dhibdeen guddaan uumameef leenjicha guyyaa tokko Finfinneetti adda citaa ture. Qondaala poolisii Oromiyaa Adaamatti waamames diddaa fi gaafii guddaa waan kaaseef Shimallis Abdiisaa fi Fiqaaduu Tasammaa naasuu keessa galchee ture. Sababa kanaan Shimallisii fi Fiqaaduun gaafa hagayya 30 bara 2012 Adaamaa qaamaan waltajjii sana irratti argamuun qondaalota kana sossobuuf yaalanii jiran. Gaafilee jajjaboo qondaaltota ribbii fi poolisii Oromiyaatiin kaaturan keessaa muraasni isaanii humni nageenyaa paartii kamiyyuu irraa bilisa jechaa nuuf maaliif sagantaa paartii badhaadhinnaa leenjii barbaachise? Rakkoo siyaasaa akka biyyaatti nu mudate humna qawweetiin hiikuun maaliif barbaachise? Mootummaan ummataa mufate mariisisee rakkoo hiikuu caalaa maaliif humna nageenyaa ummata biratti doorsisuu filate? Arfaffaa sirni darbe kan itti himatamu humna nageenyaa fedhii paartii tokko oolchuu isaaniitiin. Isinis kanuma leenjisaa turtan har'a maaltu dhalatee sagantaa paartii nu leenjisaa jirtu? Humni poolisii keenyaa wareegama guddaa kafalaa jira. Faallaa kanaan ammoo uummanni nu tumsaa hin jiru. Odeeffannoo hin kennu, waltajjii yoo waamne hin bahu, caasaa gandaa xiqqootu ba'a isaaniiyyuu hin dubbatan. Rakkoo kanaa fi falli mootummaa ka'u maalii fi kan kana fakkaatan kaasaniiti jiru. Walumaa galatti gaafilee fi diddaan qondaaltota kanaaf Abiy Ahmediif deebii fi kallattiin kenne kaleessa Antooniyoon dimokiraasii leenji'aa turan har'as maddammarii leenji'uun dirqama. Nama biltigennaa hin fudhanne ni ariina. Buddeena keenya nyaataa yeroo nuti ibiddaan gubannu teessanii ilaaluu hin dandeessan jechuun dhaadataati jira. Kanarraa ka'uudhaan qondaaltonni hedduunis hojii gadi lakkisuudhaaf xalayaa galfachuu eegalaniiti jiru. Egaa daawwattootaaf hordoftoota Oburraa Global Network oduun galgala kanaaf qabnu kanuma hanga sagantaa biraatiin deebinee wal arginu nagaan nuuf tura.